nagaa oltani. Galata Rabbii naguma. Fayyumaami. Fayyuma jiru. Gaazexeessaa OBN-timi. Ati Finfinnee jirtaa? Gaazexeessaa miti. Waan si gaafadhu keessa maaf uummata Oromoodhaa akkatti fittan biyya alaatirraa si dawwale? Maal ta'e uummanni Oromoo? Maal kan kaayidaa jiran artiist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuudhaan hayyoota Oromoodhaa hidhuu kanaan akkatti dasiisin jedheetiin uummata Oromoo lafarraa fittan? Uummanni Oromoo lafarraa fittanii? Moobii inni fite? Isinuma ka'ee warri OBN kun illee ni kijibdanii haqa uummataan dabarsitanii hanga yoom addunyaa kanarra jiraatu jettanii. Wayya shifarra. Ni dhageessami? Hedduu jedha manichi keessa. Adaa umurii bittaan. Ni dhageessami? Hanguma yoom addunyaa. Qotteetuma warruma mootummaa kanaani. Maaliif akkana gootaniin jettuun hoo dhuguma ta'ee jiraate maali akkanumaan nuti dhageessa mana hidhaatitti guuramaa jiran hayyoonni Oromoo osoo mana hidhaa keessa jiran akkamitti misooma jedhanii waan hin taane gabaasan san gaafatuuf bilbile hayyoota. Kamti sabboonummaa kana bifti akkamii jedha wadalli Shimallis Abdiisaa jedhanii sun kam dubbisan? Kam dubbisan reemee kam dubbisan? Isuman dubbistu wadaluma sanuun dubbistu maaliifi? Wadalli sabbo ati ilaalle ilma Oromooti maaf uummata Oromoodhaa gurgurtaa maaf goobana jaarraa 21ffaadhaa taataa obbo Shimallis yoo jedhanii sabboonummaa walii kamii jedhe si gaafata nama dubbii beeku gaafatanii nama namaa deebisu gaafatanii. Wallah saarini animmoo wanni si gorsu akka koodee sitti mu? Waan biltiginnaan sammuu keessatti dhagahi kana waan biltiginnaa fi naaftanyaan sammuu keessatti isin awwaalte ati yoo naaftanyaallee taate jechuudha. Ani wanti si gaafadheef dhagahi. Oromoon dhugaan ilma rabbiiti jedhaa dhugatti amanaa yoo Oromollee taate siin jechuudhaaf si gaafadha. Naaftanyaan kijibatti kan inni amanu. Naaftanyaan shira namarratti dalaguudhaan kan inni amanu. Kanaaf si gaafadhe. Eenyuunfaan maqaa Oromoo. Namni maqaa Oromootiin dhugaa gataa jiru Abiyyi mifaa kaa'ee adde Abiyoot Kaasaayee fa'aa wadanii. Caal jedhi. Waan uummanni Oromoodhaa ta'aa jiru kanaan agartuu sirati ijaan Finfinnee keessaa gabbaatee agarta waan uummanni Oromoodhaa ta'u. Boole Mikaa'elitti akkam godhaa jirti naaftanyaan? Naftanyaa mitan duule Oromoodhaan Oromoo irratti walitti duule. Oromootu iyyuu duulaa jira? Oromootu Oromoo irratti duulaa jira. Hacaaluu eenyu ajjeese? Isa firdibeetii jira. Gaafa firdibeetiin murteesse abalu jenna ishee. Jawaar Muhammadillee Oromootu iyyuu hidhe? Caal jedhi. Jawaaris gaafa itti murate abalu jenna. Amma waan firdibeetii jiru waan isilleen jiseeti warroonni argitee isa jala deemtan jechuudha. Adde Abiyoot Kaasaayee dhaltuudha. Adde Abiyoot Kaasaayee osoo dhiira ta'e jechuudha. Ilmi Oromoo mirkiin isaa caal jedhi. Ila dhagaye Habiibii dhageetta. Osoo dhiira ta'e jechuudha dubbii gaafa duraa kakuu waadaa seenee uummata Oromoo dura kakate san waadaa san hin nyaatu jechuudha silaa gartee. Uummanni Oromoodhaa qabsoo